Ashama, 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 yoyya, yoyya, yoyya. Akkam ooltan, akkam bultan. Harka fuune, gurra fuune, funyaan fuune. Luka fuune. Jirtu, jirtu. Baga jiraattan. Baga jiraattan, baga jiraattan. Yoona ga'uu keessan bareedaadha. Amma waa tokko walitti himna har'a. Har'a waa tokko walitti himna. Waa tokko walitti himna. Wanni walitti himnu suni rakkoo nutti as deemaa jiru kana keessaa bahuudhaaf furmaanni maali ka jedhu walitti himna jechuudha. Dhugaa walitti himna bar. Dhugaa walitti himna. Oromoon galaana akkuma kanaan dura hayyoonni keenya jedhaa jiran ummata firee shaniittu ummata kuntaala xaafii kuntaala tokko bulcha yeroo mara. Yeroo mara. Maqaa FB kana jijjiiradhu. Rakkoon qabu dhiisi. Inji jiranna maqaa FB beeyneetum akkana goone jalqaba kana kan isiniin jedhu na dhageeffadha. Bilisummaa barbaaddanii hin barbaaddan bilisummaa ayyaa eega bilisummaa barbaaddan karaan bilisummaa ittiin argattan amma isiniif mijaa'ee jira. Karaan bilisummaa ittiin argattan isiniif mijaa'ee jira. Akkamitti naan jedha akkamitti karaan bilisummaa ittiin argannu nuu mijaa'ee yoo jettan kanaan dura namni isin qabsaa'anii turtan hin beekamu. Tigireen qabsaa'aa turtanii, Oppodiyoon qabsaa'aa turtanii, ergamtuun keessa jirtuun qabsaa'aa turtanii, ummata Amaaraatiin qabsaa'aa turtanii, qabsoon keessa waa takka gara isaa hin beeytan mataa miila. Tokkoffaa amma kallattiin itti qabsooftan isinii adda bahee jira. Qabsoon amma geggeeffamu achi tartanii sirna naafxanyaa sanillee hin jedhina. Namni naafxanyaatti dabarsee isin kennaa jiru eenyu? Sheer godhe namni dabarsee naafxanyaa si kennu jiru eenyunni? Xaqlaay ministeeri Abiyyi Ahmadi afaan Oromoo dubbata Oromoo miti. Taayyee Danda'aati afaan Oromoo dubbata Oromoo miti. Shimallis Abdiisaati afaan Oromoo dubbata Oromoo miti. Awwaluu Abdii afaan Oromoo dubbata Oromoo miti. Abbaa Duulaa Gammadaati afaan Oromoo dubbata Oromoo miti. Kaleessa jara kanatu Tigraay jala dhokatanii isin fixaa turan. Tigraay jalatti dhokatanii mootummaa Tigraaytu isin balleessaa ture. Mootummaa Tigraaytu isin ajjeesaa ture. Isinii jedhanii namni isin fixaa ture warra isin Oromoo jettanii waliin mana bal'ifattanii mana keessan keessa diriirfattanii wajji ciistan kanatu waggaa 27 jara kanatu umrii isin nyaate. Har'a qabsoon teessan furmaata argattee jirti. Waa takka isinitti himaan biyya san keessatti mootummaan Tigraay ummata keenya akka baratu, akka afaan isaatiin dubbatu, akka afaan isaatiin baratu, akka qubee afaan Oromootiin baratee afaan Oromootiin barreessu kan godhe mootummaa Tigraay. Warra waggaa 27 dura mee warra waggaa 27 dura afaan Oromoo barreessaniin beekan. Afaan Oromoo barreessuu hin danda'an. Nuti har'a dhaloota qubeeti carraa qabna. Mootummaa Tigraay irratti afaan Oromoo baranne. Qubee keenyaan barreessuu jammarre. Maqaa kee qubee keetiin barreeffachuu jalqabde. Warri waggaa 27 dura mootummaa Tigraay dura mootummaa Mangistuutiin bulaa ture Amaariffa malee afaan Oromoo barreessuu hin danda'an. Sheer walii godhaa waan ajaa'ibaa isinitti himuu deema har'a. Eega bilisummaa barbaaddanii bilisummaan waanuma taphaan lafaa argatanii miti. Qabsoodhaan argamti malee qaldittiin argamtu. Ani kana ka isiniin jedhaa jiru maaliifi? Isin har'a Oromoo maaliif qabsooftan? Wanni Abiyyi yaaduuf wanni Oromoo yaadu tokko naayin. Wanni Taayyeen Danda'a yaaduufi wanni ani yaadu tokko miti. Qabsoon barbaaddanii mi qabsaa'uudha qajeeltanii. Qabsootan har'a namni irratti qabsooftan mana keessanirraa ta'uu qaba qabsoon. Isin har'a mana keessan dhiiftanii achi tartanii naafxanyaa ittanii Amaaraa arrabsaa jirtan. Ilamee ilaala rakkoo Oromoo. Nu biraa achi deemtanii akka waan naafxanyaan Oromiyaa keessa Taayyee waliin taa'ee isin ajjeesaa jiru ummata Amaaraa arrabsitan. Maaf yoo Taayyee ajjeestan maal ta'a? Yoo Abiyyi Ahmad ajjeeftan maal ta'a achi tartee Amaaraa arrabsitu? Amaaratti namni si gurgurate eenyu? Nama Amaaraa walitti fidaa jiru kana yoo jidduu kana ajjeeste Amaarri si bira dhufuu danda'a yaa banii Aadam.
yoo dhugaan qabsoo ka barbaadan taate awwaluu abdii irraa kaastanii ija ummata oromoo duratti tarkaanfii irra fudhachuu qabdan. Taayyee danda'a irraa kaaftanii kallattiin ummata oromoo duratti ijannoo irra fudhatanii balleessuu qabdan. Yoo taayyee danda'a balleessitan, yoo awwaluu abdii balleessitan, yoo basaastuu oromiyaa keessa teettee amaaraa sagalee taatu balleessitan, wanni amaaraa walii isin fidu takka illee hin jiru. Biraanuu Naggaatii miti harka oromiyaa keessa deemee nama ajjeesaa jiru. Daani'eel Kibriitii miti harka oromiyaa keessa deemee nama ajjeesaa jiru. Warruma isin oromoo jettaniintu gandarraan deemee balbalaan dhaqee ijoollee teenna hiisisaa jira, ijoollee teenna ajjeesisaa jira. Waa'ee naafxanyaa kana dhiistanii oromoo naafxanyaa taatee isin waliin teettee isin nyaataa jirtu tana irratti dalaguu qabdan. Yoo bilisummaa barbaadan yookaan hin kijibdan isin martu. Wallaahi wabillaahi dhugaa isinitti maan. Adii walitti himnee dheefaa farda yaabbanna. Yoo bilisummaa barbaadde mana keetirraa jammari, mana kee. Manni kiyya keessi akkami? Obboleessi kiyya maal dalaga? Obboleettiin tiyya maal dalayti? Abbeeraan kiyya maalitti jira? Abbeertichi kiyya maali jira? Waan akkanaa yoo laalin bilisummaa wayituun dhufu. Yoo amma ani fakkeenyaaf as taa'ee dubbataa jira. Obboleessi kiyya Abiyyi ergama. Anas taa'ee dubbataa jira. Obboleessi Caffee Raamis Abiyyi ergama. Anas taa'ee dubbataa jira. Abbeeraan Falmataa Ibroo Abiyyi ergama. Anas taa'ee dubbataa jira. Firri Kadiiroo Elemoo Abiyyi ergama. Anas taa'ee dubbataa jira. Akkanatti qabsoon eessa dhufa? Jalqaba kana kutuu qabdan. Isinii kale har'a namni Facebook irra teettaniitiin ummata Oromooti sagalee taatan kana. Mee isinummaan har'a bilisaa. Nama fira keessanii keessaa namni mootummaa kana ergamaan jirre hin jiru. Maa kana sirreessinaa jalqaba. Achi tartanii amaaraa arrabsitan. Achi tartanii naafxanyaa jettan. Mee tana sirreessa akka bilisummaan hin dhufne agarta. Mee jalqaba waan kana sirreessi bilisummaan akka hin dhufne argita. Yaayyaa Bashiir fudhadha. Hayyuu siyaasaa Oromooti. Fira isaa keessaa namni Abiyyi waliin hojjetu hin dhabamu. Farhaan Abdusalaam fudhadha. Hayyuu Oromooti. Fira isaa keessaa namni Abiyyi waliin hojjetu hin dhabamu. Abbeeraa isaa haa ta'u, akaakayyuu isaa haa ta'u, akkoo isaa haa ta'u, ilma abbeeraa isaa haa ta'u. Jalqaba yoo waan kanan sirreessin bilisummaan takkas ka dhufu hin jiru yaaboo. Mana kee keessa laaluu qabda. Mana kee keessa jechuun achi tarree naafxanyaa jennee amaara arrabsuun duratti nama naafxanyaa san fuudhee Oromiyaa keessa galchaa jiru kana irratti dalaguu qabdanu. Nama fuudhee amaara Oromiyaa keessa galchaa jiru kana irratti yaala waa takka isinii himu. Yoo isin har'a taayyee danda'a harka irraa murtan yookaan taayyee danda'a lugaamtanii qabdan amaarri dhufee Oromoo irratti dubbachuu danda'a? No. Yoo isin har'a Shimallis Abdiisaa amaaraa sagalee ta'aa jiru kana qabdanii ukkaamsitan amaarri dhufee Oromiyaa keessa seenuu danda'a? No. Awwaluu abdii yoo isin qabdanii awwaaltan amaarri dhufee Oromiyaa seenuu danda'a? Hin seenu. Jalqaba qabsoon akkana deemuu qaba. Amma qulqulleessutti yoo barbaadan mana keetirraa ka'uu qabda. Oromoo taatee Oromoo si ajjeeftu irratti dalaguu qabda malee achi tartee xilaa tattaruu hin qabdu. Qabsoo jechuun akkasitti mi'aaya. Abiyyi waa takka nurratti dalagaa jira. Abiyyiin fiilmii maafiyaa laalee fiilmii maafiyaatiin biyya bulchaa jira. Fiilmii isa yeroo gabaabduu keessatti isinii maxxansuu danda'a. Fiilmii akka amma Abiyyiin itti biyya bulchaa jiruuni kana fiilmii ajaa'ibaattu lafa jira. Abiyyiin fiilmii sallaalee biyya bulchutti jira. Fiilmii isa yoo laaltan isinis biyya Oromiyaa kana bulchuu fi akkaataa itti hattuu fi gantuu Oromiyaa keessaa baastan haala isinis mijjeessuu danda'a jechuudha. An dhugaa walitti himuudhaaf yoo bilisummaa qulqulluu barbaaddan, bilisummaa Jawaar Mohammad barbaadu, bilisummaa Jaalmarroon barbaadu, bilisummaa Baqqalaan Garbaa barbaadu san fiduu ka yaaddan taate yaa Oromoo. Mana kee keessaa jalqabuu qabda qulqulleessuu. Mana kee keessaa basaastuun Oromiyaa keessaa argamuu hin qabdu. Basaastuun Oromoo kutaa 11 keessatti gandarra deemtee nama basaastu awwala isii irraa luka murtalaal, isii irraa harka murtalaal. Qabsoon akkanatti deema. Qabsoon akkanatti dhufa. Namni si bira taa'ee mootummaa kana basaasu yoo jiraate, ana waliin taa'ee namni mootummaa kana hojjetu yoo jiraate, wallaahi billaahi bilisummaan takkan dhuftu. Nyaatamtanii saabattan isin marti. Nyaatamtanii saabattan isin marti. Ani dubbii dhugaa isinitti hima. Abiyyiin barumsaan biyya bulchaa hin jiru. Dandeettiidhaan biyya bulchaa hin jiru. Fiilmiidhaan biyya bulchuu jira. Fiilma laalee akkaataa itti nama ajjeesan, akkaataa itti nama cabsan, akkaataa itti nama balleessan. Kanaafuu isin Abiyyii balleessuudhaaf achi tartanii ummata amaaraa naafxanyaa jechuu osoo hin taane naafxanyaa jaalu Oromoo si bira taa'ee si basaasu. Sheeri walii godhaalle. Sheerii walii godhaa yoo dhugaa bilisummaa barbaaddan. Akkanumaan callisanii Jawaar bor mana murtii dhaabbata. Jawaar iftaan mana murtii dhufa. Manni murtii kun Jawaar akkana godha. Manni murtii osoo bakakkaan tuni gadi buutee samii sanii gasiixe Jawaar gadi hin furu.
na amantani yaa bani adam Jawaar Muhammad osoo balaan rabbii buute yoo mootummaan jiru kun jigin mana hidhaatiin bahu jaalattanii jibbitanii dhugaan tana fudhaa. Haga Abiyyiin Ahmad paarlaamaa tana keessa jiru Jawaar Muhammad mana hidhaatiin bahu. Dhugaa walitti himna. Akkamitti baasuu deemtan Jawaariin akkanatti isin? Manni murtii hin jiru. Manni murtii jiru guutuun ka Abiyyiiti. Jawaariin akkanatti hiikuu hin dandeessan. Jawaariin hiikuu yoo barbaadan akkuma kaleessa qabsooftanii mootummaa Tigraay jiisitan san. Akkuma kaleessa qabsooftanii mootummaa Tigraay kuffistanii qabsoo keessaniin ummata itti wareegdanii maqaletti galchitaniin alatti Abiyyiillee karaa biriin kuffisuu hin dandeettan. Waa lama qofatu jira. Yaa Abiyyiin kufu, yaa Oromoon kufu. Jawaariin hidhaa baasna. Manni murtii Jawaariin nuu baasa. Manni murtii Baqqalaa nuu baasa. Wallaahi billaahi kuni tasuma waan hin taane. Abaddan. Waa takka isinitti himu. Jawaariin baastanii eessa geessuu eddan? Ameerikaa deebisuu eddanii? Minisootatti deebisuu eddanii? Minisootatti galchuu barbaaddu Jawaariin mana hidhaatii baastanii? Akkamitti baasuu eddan Jawaariin? Maal fooyyessitanii baasuu eddan? Maal fooyyee gootanii Jawaariin hidhaa baasuu eddan? Maal irratti hidhaa baastan mee naaf himaa ishii? Jawaariin hidhaa baasuu eddan maal gootanii hidhaa baastan? Akkamitti baastan? Jawaar bara osoo Minisootatti deebuu barbaade mana hidhaatii bahee edana achi hin buluu bar. Edana halkan edana achi hin buluu bar. Ilmaan Oromoo isinii haqalu dubbiin Abiyyiin Ahmad Jawaariin ka hidhe yakka takkaaf hin hiine narraa dhageeffadhaa isinitti himaan dubbii. Jawaar Muhammad ka hidhameef badii takkaan qabu. Biyya narraa fudhataa jira. Gurbaan kun beekumsaan na caale. Jawaar kun dandeettii barumsaatiin na caale. Barumsi Jawaar barumsa kiyyaa ol ta'e. Dippiloomatiin Jawaar dippiloomaatii kiyya caale. Addunyaa biratti dhageettii qaba. Ameerikaa irratti, Awurooppaa, biyya garagaraa, Afrikaa keessatti. Ummata Oromoo biratti. Sabaa fi sablammii Itoophiyaa biratti. Kanaafuu falli goonu maali? Jawaar hidhuu qabna. Jarri kun haga hufii isaaniitii jiran Jawaar mana hidhaatiin baasanii. Isinii qalee akkanumatti diraamaa isin irratti dalagan. Mirgi wabii wayiituu Jawaarii eeggamullee hin jiru. Yoo qabsoo dhugaa barbaadan mana keessanirraa kaatanii qabsooftanii mootummaa bilxiginnaa ofiin jedhu kana kuffisu qofa. Innis isin kuffisaa jira bar. Garaa isinii laafaa hin jiru bar. Isin ajjeesaa jira bar. Isin balleessaa jira bar. Dubartii ulfa ajjeesaa jira bar. Haadhaaf ilmoo walirratti ajjeesaa jira bar. Wallaahi wabillaahi maal jedhe naan jedha yoo Abiyyiin Ahmad Jawaar Muhammad mana hidhaatii baasee isinitti kenne ani maal jedha re? Maal jedha? Waan jedhullee hin qabu. Anaaf gammachuudha garuu wanni kun abadan hin ta'u. Abadan. Abjuu Abiyyiin Jawaar hidhaa baasaa abjuu sabbari. Waan akkana yaadiin Oromoo. Eessa fiduu eddan? Eessa abbaa keessanii fiduu eddan Jawaar hidhaa baastanii? Jawaar maalat Maandeellaadha bar. Jawaar jechuun nama biyya san nurraa fudhatee Itoophiyaa biyya dimokiraasii godha jedhamee hidhamee bar. Oromoo isin waan kana isinii gala sheerii walii godha. Jawaarii wanni mootummaan kun hidheef Jawaar biyya san yoo qabate biyyi sun biyya dimokiraasii taate. Silxeen ufiin uf bulcha. Sidaamaan ufiin uf bulcha. Walaayitaan ufiin uf bulcha. Kambaataan ufiin uf bulcha. Ummata qimaanti. Ka akkanatti ummanni Amaaraa galgalaa ganama cafaa kanatu kabajaa argata. Mootummaan Itoophiyaa waan kana akkan taane Jawaariin hidhaa jira. Biyyi sun akka gara dimokiraasiitti hin deemne Jawaariin hidhaa jira. Wanni isin mootummaa kanarraa eegdan takka hin jiru. Qabsoo keessan qofa finiinsuudha. Isin agartanii falli biraan jiru mootummaan kun jiguu yookaan Oromoon jiidee taa'u. Wallaahi wabillaahi an dhugaa isinitti himaan. Har'a namni nu wal lolaa jirruun bar uummata Amaaraatii miti. Ani bar warrummaan amma naafxanyaa jechuun meeshaadha sirri. Garuu naafxanya irratti xiyyeeffachuu dhiiftanii gantuu fi hattuu isin keessa jirtu irratti osoo xiyyeeffatanii qaata bilisummaan dhufa. Qaata bilisummaan dhufa. Hin akkisin ilma haadha salee diqaalaa sharmuxaa tichi annaatiin libdaa. Fakkiyuu. Anatu si salee hudduu kee keessa ilma haadha jala dhufe. Gadhee buna jala dhalatte. Hattuu akkanaa tana ta'u maqaa afaan Oromoo barattee afaan Oromoo dubbattee nu cabsite bara. Afaan Oromoo dubbattee nu keessa teettee Oromoo fakkaattee nu cabsite. Gadheen haqqistee jala deemte. Dhageeffadhaa isinitti himaan. Har'a guyyaa har'aa waan dalagame isinii himaa dhageeffadhaa. Isin marti argitanii turtan. Jawaar Muhammad dheengadda mana murtii sirrii miti. Mirgi kiyya seeraan laalamaan jiru. Qaamni amma mana murtii kana keessa jiru namni kun narraa qayyaramu jedhee iyyannoo isaa galfatee ture. Achi deebisanii dhaaban guyyaa har'a maal godhan kaleessa miidiyaa guutuu affeeran. Miidiyaawwan illee koottaa.
akka barbaadanitti jedhanii mattawaqaa keessan fidaa kootaadhanii miidiyaafis affeerraa godhe. Har'a maal godhan akka miidiyaan argine daddafanii jara ganamaan achi keessanii adabbii irra kayan. Abbaa murtii diqqeessite. Abbaa murtii salphiste. Mana murtii irratti salphachiiste. Birrii 500 adabbii. Ina meenaala. Isin ay deebitanii maal jettan? Jawaar bor nuu baya. Jawaar iftaan nuu baya. Bayas jala tikistinnaati bada. Guyyaa mara bilookii magolatun shaarmuxaan eessaan dhufti na jala. Anchi shaarmuxaali. Eessaan dhufti gizee mara na jala. Dhiki kaamii qubaan hojjadhu naa shillibda. Mina ayanaatnu. Eessaan dhufti tun sareen na jala. Ilmaan haadha raa'u. Isinii galee? Maal eeydan mana murtii kanarraa isin? Maaluma eeydan mana murtii akkanaa kanarraa mee wanni isin eeydan maa inni? Jawaar nuu baasan. Jawaariin akkamitti isinii baasan? Jawaar achii baya jechuun bara Itoophiyaa bulchuuf baya Jawaar. Mana hidhaatii gaafa bahu Jawaar Mohammad biyya san bulchuuf baya. Abiyyiin waan kana isatti kenna yaaddanii isin. Carraa kana qabu kan abiyyiin Jawaariin kenna jettanii yaaddanii. Jawaar hidhaa baya jechuun Itoophiyaa bulchuudhaaf baya. Tana qofa amanuudha wanni isinirra jiraatu. Jawaar mana hidhaatii yoo bahe biyya san namni bulchu Abiyyi Ahmad osoo hin taane Jawaar Mohammadi. Jarruu kana beekaniiti leenca hidhanii irra ta'an. Kana beekaniiti Maandeellaa hidhanii irra ta'an. Kana beekaniiti leenca bosonaa Jawaar Mohammad hidhatanii harka deebisanii har'a tultullaan marti tayoo Jawaar Mohammad arkitu surree fincooytu marti har'a isarratti geerrartu kana Jawaar Mohammad mana hidhaatii yoo bahe Itoophiyaa bulcha. Kanaafuu mee akkamitti Jawaariin hiikuuf yaaddan yaa Oromootiya? Akkamitti Jawaar baasuu yaaddan? Biyya san keessan nagaa kamtu bu'e? Biyya san tasgabbii kamtu argame? Nama kamtu hidhaa bayaa jira? Warri sababan taaneen hidhame eenyutu hiikame? Akkamitti Jawaariin baasuu deemtan isin? Eessa geessuu yaddan? Minisootatti deebisuufi? Yaa boonurraa dhiisaa waan akkana Jawaariin hidhaa baasuu naamina amman barbaachisuu jiru an akka kiyyatti. Maaliifi wanni nu barbaachisu qabsoodha. Mootummaa kana jiisuudha. Mootummaa kana kuffisuudha. Jawaar mana hidhaatii yoo bahe nageenyi isaa akkami? Akkamitti jiraata? Akkamitti si waan akkanaa yaanne? Jawaar jechuun mana hidhaatii bahe taanaan biyya san namni bulchu Abiyyi osoo hin taane Jawaar Mohammadi. Kana firri sin beeka. Xilaanni sin beeka. Ummanni Itoophiyaa hattuun kun sin beeka. Kanaaf achitti tursiisuu barbaadan. Kanaaf achitti isa dhoogganii filannoo geggeessuu barbaadan. Kanaaf mana hidhaa keessa Jawaar tursiisuu barbaadan. Yaa Oromooti yaa dubbiin si haa galu. Ani dhugaa isinitti maan akka nama tokkootitti haga mootummaan kun tasgabbaa'ee wanni tokko argamutti Jawaar Mohammad mana hidhaa yoo ture anaaf gaariidha. Akka nama tokkootitti akka nama dhuunfaa tokkootitti jechuudha. Akka nama dhuunfaa tokkootitti Jawaar Mohammad mana hidhaa keessa turuun badii takkaayyuu hin qabu ammatti. Badii takkaayyuu hin qabu. Wallaahi billaahi dhugaa waliin dubbanna. Maaliifi rakkoo itti mootummaan kun jiru argaa jirtan. Har'a mee ilaala. Warra duraan ala jiru nama kamtu badhee jira. Warroota hayyoota ta'an guutuu isaa guuramanii mana hidhaatiin naqamaa jiran. Jawaariin baastanii biyya ambaatitti deebisuu hin dandeettan. Ameerikaa fiduu hin dandeessan. Harkuma seeraa ture. Ila jara nama ilaala. Harkuma seeraa san ture. Nuti qabsoo keessa alaa fi keessaan finiinsine. Ani maal jettan waa takka isinitti himu? Amma wanni an jedhu kun badaa isinif fakkaachuu danda'a. Garuu Jawaar mana hidhaa turuun nu barbaachisa nuuf. Nuuf waan baay'ee gaariidha. Maaliif jettee yoo naan jettan? Nuti har'a biyya san keessatti ummanni keenya nagayaan bahee galuu hin dandeenye. Tasgabbii wayiituu biyya san keessatti argamuu hin dandeenye. Mootummaa kanarratti fincila kaasanii jiisuudhaaf deemaa jiran. Carraan jirtu tami Jawaar mana hidhaa ture Abiyyi irratti fincilli kun itti fufee Abiyyiin kun dhukkeen irraa kaafamee akkuma mootummaa Tigraay cabsitan sani Abiyyi cabsitanii Abiyyiin harka kennee Jawaar Mohammad mana hidhaatii gadi bahee isin bulchuu qaba. Jawaar Mohammad gada hidhaatii gahee 4 kiiloo galuu qaba. Jawaar Mohammad mana hidhaatii gahee maasaraa mootummaa galuu qaba. Wallaahi billaahi abdiin an qabu tana qofa. Nasbee qofaan haa jiraatu. Lubbuu isaa qofa rabbi nu haa dheeressu. Kana godhuu qabdan malee. Wanni isin dalaguu qabdan Abiyyi cabsuudha malee galgalaa kanama Jawaar yoomba. Jawaar borbaya. Manni murtii maal jedheen waa takka isinitti himu yoo barbaachisaa ta'e Jawaar Mohammad Abiyyiin Ahmad Idmeelikki itti haa murteessu. Hirrifatina. Wallahi wabillahi hirrifatina. Maaliif isiniin jedha beeytanii amma kaleessa faanaan maal jedhe Jawaar nama ajjeesee waggaa 15 itti murtaa'uu danda'a jedhan. Waggaa 15 miti waggaa 50 itti murteessa. Waggaa 50 biyya san hin bulchitan isin. Biyya san Abiyyi Ahmad hin bulchituna. Abadan Itoophiyaan bulchitu Abiyyi Ahmad. Akkanumatti dhukkee walirraa kaafnee Oromoo ajjeestee sabaaf sablammii ajjeestee
booda mootummaan Tigraay quba hudduutti si galchee si kaasee sillee yookaa gara Maqalee yookaa gara Mallas Zeenaawii si erga malee abadan yoo barbaachisaa ta'e Jawaariin idmee itti murteessi. Homa takka fiduu hin dandeessan. Jawaariin qabsoo Oromootu baasa. Jawaariin qabsoo Oromootu hiika. Baqqalaa Garbaa qabsoo Oromootu hiika. Jawaar kaleessallee har'as taanaan yakka takkan qabu nama takkan ajjeefne kottee takka namarraan corre isin warri waggaa 20 immoo 27 mootummaa Tigraay waliin uummata Oromoo ajjeesaa turtan. Warri waggaa 27 Tigraay waliin Oromoo qalaa turtan. Gadaayii jedhamtanii isinuyyuu ni dhabne. Isinuyyuu isininiine seerri Jawaariin maaliif hiitan? Eenyuun ajjeese? Nama inni ajjeese fidaa. Akkaataa inni ajjeese nuu fidaa. Ila kijiba jaraa agartanii namni nama ajjeesu jara ka hidhamu nama nagaati. Kanaaf yaa Oromoo yoo qabsoofte qabsaayi. Warri biyya keessa jirtan kaatanii qabsaa'uu qabdan. Abiyyiin jiguu qaba. Jawaariin itti murteessuu baatanii wanni isin godhuu qabdan qabsoo keessan qofa finiinsuudha. Jawaaris kanuma dhaamataa jira. Oromoo qabsoo kee qofa finiinsi. Yoo isin qabsoo keessan jabeessitan anis mana hidhaatii baya. Yoo isin qabsoo keessan finiinsitan anis mana hidhaatii baya. Yoo isin qabsoo keessan finiinsitan diktaatarri kuni kufa. Yoo isin qabsoo keessan finiinsitan anis nama ta'ee mana hidhaatii bayee biyya san bulchuu danda'a isiniin jedhaa jira Jawaar Mohammad. Yoo isin calliftaniitumaan cal jettanii gaafuma Jawaar mana murtii dhaabbatu akkanuma callisanii maal eegaa jirtan mana murtii irra? Manni murtii yoo isin ummanni Oromoo tasgabbooftaniitiniin waan takka gochuu baattan Jawaariin itti murteessaayyuu. Yoo isin ammoo akka namaatitti akka nama tokkootitti gadi baatanii qabsoo finiinsitanii du'a sodaachuu diddanii Abiyyi Ahmad kanarraa dhukkee kaaftan wallaahi billaahi jaalatanii osoo hin ta'in si malee namni biyya kana bulchuu danda'u hin jiru. Si malee namni biyya ceesisuu danda'u hin jiru yaa Jawaar Mohammad. Yaa leenca Oromoo, yaa leenca Itoophiyaa, yaa leenca Afrikaa, yaa leenca biyya guutuu aalamaa jedhanii gadi baasuudhaaf ta'an jechuudha. Kana gochuu qabdan, qabsoo keessan oo'isuu qabdan. Cal jettaniituma beellama mana murtiin eegina. Yoo isin teettanii beellama mana murtii eegdanitti murteessaniiyyuu. Maali wanni isin mana murtii irraa eegdan? Qabsoo keessan oofa. Jawaar yoonas been jiraaten baya. Homa takkaan ta'u guyyaan isaa ga'uu dhabnaan agarraa jira. Abiyyii fi miti ka jiru Jawaar. Abiyyi Ahmadii fi miti nasbeen Jawaar agarraa ka jirtu. Rabbitu isa kaa'e. Guyyaan keen geenne Jawaar Mohammad qocadhu jedheen Rabbiin. Ammas taanaan Rabbiin gadi baatee Itoophiyaa situ bulcha Jawaar Mohammad yoo Rabbi jedheen. Shirri Abiyyiin Ahmad xaxu. Shirri Taayyeen Danda'aa xaxu. Shirri Shimallis Abdiisaa xaxu. Jawaariin homa takka gochuu hin danda'u. Homa takka ka qottee kana irraa waa buusuu hin danda'u. Yaa Oromoo. Qabsoo finiinsaa gadi baya. Yoo qawwee barbaaddan qawwee hidhadhaa jalmarroo dabalama. Wanni biraan jiru waan takkatti qofa godhuu qabdan isin. Kilaashii tokko bitadhaa. Kilaashii tokko bitattanii ummata naggaadee ta'ee makiinaa mootummaa ka meeshaa mootummaa fe'u kana itti dhukaastanii zarafuu qabdan amma. Biyyi sun maafiyaa taa'uu qabdi. Itoophiyaan maafiyaa ta'uu qabdi. Namni kaleessa waggaa 27 isin ajjeesaa ture Tigiree miti Oromoo Oppodiyoodha. Oppodiyoo Oromoo keessaa baate tana itti dhukaasuu garaa keessan akkana itti dimmisiisi. Warra akka Awwaluu Abdii kana dhukkee irraa kaasi mataa facaasi. Wallahi billahi Awwaluu Abdii arginaan ila itti gadi dhiisa matarayyasa mataa isaa irraa facaasa. Hattuu akkanaa tana ta Oromoo salphiste. Maaliif waa'ee naafxanyaa dubbattan isin? Maaliif waa'ee naafxanyaa haasoytan isin? Isin keessa ta'anii isin gurguraa jiran. Isin keessa ta'anii isin balleessaa jiran. Yoo qabsaa'uu barbaaddan akka namaatitti qabsaa yookaan Jawaar illee homaa godhuun eddan Oromiyaafis homaa godhuun eddan ummata Oromoo hidhameefis homaa godhuun eddan isin gisee mara kijibu mattafuu eddan akkanatti qabsoo wayituun dhufu akkanatti bilisummaa wayituun dhufu manuma martii Jawaar eeguu guyyama mana murtii Jawaar dhaabatu maal jedha badii manni murtii maal isiniin jedha manni murtii itti murteessine nama ajjeese waggaa gana hidhamaa tanuma isiniin jedha yoo isin qabsoo hitanoo abboo ummata tasgabbeessuu dadhabne. Ummanni nuu dhaabachuu dide biyya tana koottu mana hidhaatii bayi ceesisi jedhanii aangoo kennaniif isinii galee tana godhuu qabdan mana murtii wayituun eegina idmee itti haa murteessu maaliqa isinii gala idme likkii Jawaaraa hidhamu haa jedhu mootummaan Itoophiyaa qabsoon baastan moo akkam Baqqalaa Garbaa eenyutu hidhaa baase isinii miti gaafa Ahmaddiin Jabalfaa mana hidhaa ture eenyutu hidhaa baase isinii miti Mararaa Guddinaa faa namni hidhaa baase isinii miti maal gootanii mootummaa Tigraay cabsitanii. Har'as Abiyyiin Jawaar yoo idmee itti murteesse
akka Jawaar badii takkan qabnen beeka namni kamuu warra Abiyyi waliin jirullee Abiyyi yoo cabsameo halkan takka mana hidhaan bulu Jawaar borumtaa gadi baya nagaatti dhumate kanuma wanni barbaachisu Abiyyi jiisuudha wanni barbaachisu Abiyyi kuffisuudha Jawaari waggaa 30 itti murteessu waggaa 50 itti murteessu Oromoon Abiyyi jalatti harka kennatee buluun qabu yoo mara jabaattee hidhattanii qawwee makiinaan isaa ka meeshaa fe'ee buna fe'ee jimmarraa yookaan baalirraa garagarana deemu kana zarafuudha bakka abbaa qabeenyaa zarafuudha nagaatti bosona ta'uu qaba manni keessan tanaan alatti Jawaarii fi somaan goota yoo akka amma teettaniitiniin cal jettanii manuma murtii qofa beellama eeydan manni murtii maal jedhe maal isiniin jedha manni murtii akkanatti isin kana deebina mana murtii akkasii ka'ee gamman akkamiiti biyya Awurooppaa kana fudhadha fakkeenyaaf biyya nagaa biyya dhugumaa yakka keetiin badiis irra dabarsuu danda'an biyya dhugumaa yoo ati badii qabaatte badiis muruu danda'an biyya akkasii sanirraa mana murtii eegan malee biyya akka Itoophiyaa an amma nagaa naqabaniitu maan nama ajjeestee naan jedhan an nama ajjeefne ufi waggaa 15 hidhamuu dandeessa waggaa 20 hidhamuu dandeessa sababa siyaasaa isin kana maal irraa eedarreeshi Jawaar akka inni badiin qabne hin beeytan moo hin beeytan Oromoo hin beeytan maan qabsoofne ree maaliif mana murtii callisanii beellama mana murtii eeydan manni murtii hoodhaa Jawaariin isinii kennin isiniin jedhan no Jawaarii wanni hidhaniifu biyya nurraa fudhataa jira barumsaan Abiyyi caale beekumsaan Abiyyi caale gootummaan Abiyyi caale jaalalaan ummata booji'e jaalalaan Oromoo booji'e jaalalaan beher-beherasabii booji'e jaalalaan ummata biyya san keessa jiru booji'e jaalalaan Afrikaa booji'e addunyaa booji'e gurbaan kun hayyuu cimaa ta'e mana hidhaa kenne biyya bulchinaa jedhan kanaafuu isinoo falmii jabeessuudha qabsoo finiinsuudha qabsoo oo'isuudha ummata rakkatee birrii 500 namatti murteessu ummata rakkatee abbaa mana murtii keessatti jeete jedhee 500 nama adabu birrii rakkachuu isaanii agarsiisa kun mallaqa dhabuu isaanii agarsiisa kun mallaqa hatuu jammaranii bar birrii hatuu jammaranii warri birrii biyya ambaatirraa gara Itoophiyaa ergitan nagaatti amma booda saantiimii takkan ergina waan ajaa'ibaa waan nu bira ga'ee jira mallaqa namni asirraa ergu birrii 30,000 40,000 isin ergitan yoo namni baankii dhaqee birrii baafachuu dhaqu mootummaan birriin teegeettee jirti naa kennaa yoo jedhaniin birrii wayituu amman jirtu guyyaa 2-3 booda koottu mee laala waan godhaara birrii biyya alaa irraa dhuftu amma kennaan jiran ittiin dalagachuu jammare mootummaan salphatee jira baankiin isaa qulla deebi'ee jira warri birrii amma biyyatti ergaa jirtu nagaatti birrii tee sabbari wallahi billahi Abiyyiin saantibii takkan bisaan jiru fira keessaniillee birriin erginaam birriin isin fira keessanii ergitan biltsiginnaa galaa jira waan qabatamaati kun waan naannoo tokkotti amma jammarame waan badaatti jira namichi birrii addunyaarraa dhabe addunyaan akka duraanii sanii birrii itti kan naqaan jirtu ballubbuma keessa jira Abiyyi Ahmad hafuurumatu keessa jira wit jedha malee kufee jira ekonomiin isaa kufee warri isa waliin dadhabu kufee hojjettoota mootummaati saantibii takka kafalaan jiru hafuura keessa jira garuu inuma tattaafata akkuma mangistuuni gaafa awwalaa dhufu haga xiyyiitiin takkattiin keessatti haftetti lolla jedhe gaafa kaan yoo galgala fokkoraa bulee ganama ol ka'ee bade Abiyyiin Ahmad akkasi wallahi billahi hafuuratu keessa jira malee addunyaarraa birrii argatu dhabe biyya keessaa baankii birrii isin asii maatii keessanii ergitan nama kennaan jiran yoo namni birrii fudhachuu dhaqu maqaan kee eenyu akkana birrii 10 naa ergame birriin kee galee jira garuu birriin amma hin jiru eessa dhaqe hin jiru guyyaa ganaa booda kootu ilaalaala dhumatee jira saantibii takka ergitanii birrii bilaashaaf hin godhina yoo isinitti tole $10 maatii keessanii erga $10 yoo hate hatu sanuu yoo akka kiyyatti gara baankii dhuunfaatiin $10 warri yuuroo ergitanoo yuuroo 10 yuuroo 10 qofa maatii keetii waan shaayii nagaatti mallaqa guddaa 20,000 30,000 400 baankii kaadhaa no wanni akkasiin jiru amma zarafutti jammaran mallaqas hannatti jammaran kalee dheengadda waan kanattu jira Abiyyi Ahmad birriin addunyaarraa argatu irraa dhaabatte Ameerikaan akkasi Awurooppaa biyya Jarmanii biyya isa gadi dhaabde asiin Noorwee Siwiidiniin biyyoota mararratti mallayni inni argatu amma uummata kan jiran kanaafi birrii uummanni keenya achi ergu baankii baasanii yoo ati maatii ergitu maatii kennaan jiran mootummaa kan akkanatti lubbuu qabdanii garagalchuu qabdan malee manni murtii Jawaar yoomi imateettanii bar manni murtii Jawaar yoomi maal isinii godhan itti murteessan akkanatti gadi bahii qabsaayi qabsoodhaan ala shururuudhaan wanni dhufu takka hin jiru gaafa kaleessa Baqqalaa Garbaa Ustaaz Ahmaddiin Jabal akka ustaazota 10,000 mana hidhaatii kabaastaniin mootummaan Tigraay jaalateen hiine
muka itti nayxaniiti mootummaa Tigraay muka itti nayxaniiti qaidhaa baastan Ahmadiin Jabalfaa Baqqalaa Garbaa Dr. Maraaraa Guddinaa namoota kumaatama hidhaa baastan har'as wanni isin dalaguu qabdan sanuma malee manni murtii Itoophiyaa saaraan badii tokkoon alatti Jawaariin gadi dhiisa yaa Allah sammuun keessan akkamiin yaada yoo badii qabaate namni awwalumaa hidhama namni badii hin qabne eega hidhame siyaasaaf hidhame namni siyaasaaf hidhame haga wanni isaan barbaadan sun ta'utti gadi hin dhiifamu kana maan beeyne isin Jawar maal balleessee hidhame hooma takkaan balleessine maaliif hidhame siyaasaaf hidhame eshi siyaasaan jaraa mijaa'ee mijjooyne Abiyyiin biyya bulchuu danda'ee hin dandeenye akkamitti Tigraay qabachuu hin dandeenye lammaffaa Oromoo qabachuu hin dandeenye sadaffaa sabaaf sablammii qabachuu hin dandeenye kanatu mataa isaan garagalche Jawaar yoo mana hidhaatii bahe Xaqlaay Ministeerii Itoophiyaati kana wallaahi billaahi shakkiilleen qabu'an inumalleen shakku mana hidhaatii baanaan Jawaar Xaqlaay Ministeeriidha Itoophiyaa namni bulchu Jawaari Abiyyii miti kussummu Abiyyii maal beeka kun doofaan maal beeka doofaan hoolaadha Abiyyiin hoolaan biyya bulchuu hin dandeessu hoolaa qalatanii nyaatan malee biyya hin bulchani hoolaadha Abiyyiin hoolaanuma takka hin fayyadu namni biyya san bulchu mana hidhaatii yoo bahe Jawaar Muhammad Oromoos namni bakka bu'ee hoogganu Jawaari Itoophiyaas namni hoogganu Jawaar Muhammad jaalatanii osoo hin ta'in gidditti harka kennan haga yoom akkanatti deeman haga yoom akkanatti birrii addunyaarraa argatan tana kassaranii ta'an haga yoom biyya keessatti qabeenya isaanii kassaran ummanni Walaayittaa labsii guyyaa torbaa suuqiin takkan banamu makiinaan takkana keessan bahu sochiin takkan godhamu ka jedhu jannoo cimaa irra gadi kaa'e maal eeyda ummata Oromoo maal eeyda qeerroon Oromiyaa maal eeyda jaarsi biyyaa maal eeyda dargaggeessi Oromiyaa miiliyoona 60 warri ufiin jettan eessa jirtan irra gadi baatanii namicha kanarraa dhukkee kaasuu qabdan malee akkanumaan cal jettaniitumaan Abiyyiin Jawaariin ka manni murtii yoo misila manni murtii Jawaar iftaani akkanatti eessa jira dubbin manni murtii Jawaar sun guyyaa akkasiiti bar no siyaasa keessa wanni akkanaan jiru siyaasa keessa wanni akkanaan jiru si haa nyaatu adurreen maali kun bulgu amma booda na laaltu bata bulgu isinii galaami wanni akkanaan dalagu abadan nulleen fayyadu warri hayyoota ofiin jettan ummata biyyaa gurmeessa yoo qeerroon biyyaa lakki hin dandeenyu waa takka dubbachuu dadhabne nu ukaansanii banne salphanne jedhan wanni goonu hin jiru yoo ammoon falmannaa nu gurguraa jiranii qabeenya keenya gurguraa jiranii dachii teenya nurraa gurguraa jiranii kaanee falmanna mootummaan kun hayyuu keenya nurraa hidhe abbaa keenya nurraa hidhe sabboonaa keenya nurraa hidhe akka jedhe qatatat qeerroon gadi bahee aga mootummaan kun jigutti dura dhaabbachuu qaba kanaan alatti manni murtii Jawaar